immoo dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban bakka hedduutti qooduu dandeenya. Isaan keessaa tokko kan jennee isiniif haga danda'amaa ta'een odoo danda'ame haga gaa'ilaan dura walqunnamtii saalaa gochuun odoo gochuu baannee sirriitti filatama. Ittisa isaa inni guddaan isa kan yoo dadhabame immoo humna keenya ol nuti ta'e tokkoof tokko taanee jiraachuu. Inni biraa yeroo tokko wantoota kunillee nutti ulfaatee kana ol nutti ta'a humna keenya ol nutti ta'a taanaan wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf kondomii ta'uu danda'a. Kondomii yommuu jedhu kondomiin dhiiraas jira, kondomiin dubaraas jira. Yeroo baay'ee kondomiin dhiiraa kan kondomii dubaraa irra filatama. Akkaataa itti fayyadamaa fi faayidaalee kondomii yeroo biraatti deebina caalatti babal'inaan yeroo biraatti deebina. Kanaafuu kondomiinis baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa hoo danda'amaa ta'e keessattuu yeroo akka tasaa walqunnamtii saalaa goonee ta'u of shakkine ta'e dafnee akkuma walqunnamtii saalaa gooneen kun yeroo baay'ee illee gorfamuu baatus haga tokko hir'isuu danda'a. Akkuma walqunnamtii saalaa goonee xumurreen qaama saalaa keenya bishaanii fi saamunaadhaan dhiqachuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo dafnee fincaanuu qabna jechuudha. Kun haga tokko jarmiilee dhukkuba kana fidan hir'isuu danda'a jedhameeti yaadamu. Kunis isa keessaa tokko jechuudha. Kanaafuu inni biraa immoo yeroo tokko hiriyaan keenya yookaan immoo haati manaa yookaan abbaan manaa keenya mallattoolee kana qabata ta'e taanaan sirriitti waliin mari'annee kan qabu sun deemee yaalamuu qaba jechuudha. Kunillee ittisa keessaa isa tokko. Inni biraa immoo yeroo tokko humna keenya ol nuti ta'e dhiibbaa hiriyaatiin ta'uu danda'a, gudeeddii ta'uu danda'a, araada garaagaraatiin odoo beekiin ta'uu danda'a, walqunnamtii saalaa gochuu dandeenya. Yeroo kanas dafnee dhukkuboonni tokko prevention or prophylaxis on jedhamu jira waan ta'eef kanaafuu yeroo kana dafnee mana yaalaa deemnee ogeessa fayyaa mariisisnee qorichi kennamu jira waan ta'eef dafnee fudhachuu qabna jechuudha. Inni biraa akkasumas yeroo tokko talaalliin dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin darban muraasa isaa fakkeenyaaf vaayirasii hepataayitisii tiruu jedhamu jira waan ta'eef akkasumas immoo human papilloma virus jedhamu jira kan dhukkuba keessattuu kaansarii balbala gadaamessaa fidan jira waan ta'eef isa sanneen talaallii kanneen fudhachuu qabna jechuudha. Inni biraa kittaanaa dhiiraa. Kittaanaan dhiirallee yeroo baay'ee dhukkuboota kanaaf akka hin saaxilamne nu gochuu danda'a jedhamee qorannoon tokko waan jedhaniif kanaaf kittaanamuunis gaariidha jechuudha. Walumaa galatti haga danda'amaa ta'een beennees ta'uu danda'a osoo hin beekiin walqunnamtii saalaa gochuu dandeenya waan ta'eef wanta garagaraas gochuu dandeenya waan ta'eef wantoota dhukkuba kanaaf nu saaxilan gochuu dandeenya waan ta'eef araada garagaraa irraa of qusachuu qabna jechuudha. Inni biraa dhibeeleen yookaan dhukkubni walqunnamtii saalaatiin daddarban kun akka haadharraa gara daa'imaatti hin dabarre akkamitti ittisuu dandeenya kan jedhuuf inni jalqabaa haati takka osoo hin ulfaa'in dura dhukkuba kana qabdi taanaan tokko yaalamuu qabdi. Odoo yaallamiin odoo dhukkuba kana qabdu ulfoofte taanaan mana yaalaa deemtee ogeessa fayyaa mariisisuu fi yaalamuu qabdi. Akkasumas egaa yaalamtee yeroo hordoffii ulfaa hundumaa gootee booda yeroon da'umsaa ga'ee yeroo da'umsaa immoo mana yaalatti gargaarsa ogeessa fayyaatiin dahuu qabdi. Egaa deessee booda immoo gargaarsaa fi akkasumas gorsaa fi yaala ogeessi fayyaa jedheen hundumaa hojiirra oolchuu qabdi. Xaxaawwan yookiin komplikeeshiniin dhibeelee walqunnamtii saalaatiin darban dhufuu danda'an maalidha? Egaa akkuma isin jennu dhibeewwan walqunnamtii saalaatiin darban baay'eedha. Kan nutti fidanis baay'eedha. Xaxaawwan akkasumas miidhaa isaan qaama keenyarraan geessisan bal'aadha jechuudha. Har'a kan mari'an akka walii galaatitti jechuudha. Akka walii galaatitti xaxaawwan isaan nutti fiduu danda'an maalidha? Inni tokkoffaa irratti dhala dhabuu. Akkuma beekamu dhibeeleen kun qaama saalaa isa gadi ergamee infekshinii irratti uumamee gara oliitti deemuudhaan gadaamessa ujummoo gadaamessaa miidhuudhaan akka killeen ovariidhaa galakkifamte akkasumas spermiin qaama dhiirarraa dhufe akka waliin arganne gochuudhaan qaamota kana miidhee godaannisa garagaraa irratti uumuudhaan akka qaamonni kunniin hormaataaf of hin qopheessine gochuudhaaf dhala dhabuudhaan nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa gadaamessa ulfa gadaamessi alaatti akka uumamu gochuu danda'a. Yeroo akkuma beekamu ulfi kan uumamu gadaamessa keessatti. Yeroo indikiin walqunnamtii saalaatiin darbu kun yookaan qaama saalaa keenya gadaamessa ujummoo gadaamessaa kan miidhu ta'e walqunnamtii killee fi
ispaarmii iddoo intaanetti iddoo yookiin ol argachuu qabutti akka ol arganne waan godhuuf ulfi gadaamessaan alatti yookiin ujummoo gadaamessaa ta'uu danda'a akkasumas immoo gara iddoo biraatti ta'uu danda'a kan uumuu danda'a jechuudha. Inni biraa dhibeewwan tokko kanneen akka kaanserii fiixee gadaamessaa yookiin balbala gadaamessaa nutti fiduu danda'u fakkeenyaaf uumamaan paapiloomaa vaayirasii jedhamu vaayirasiin jedhamu dhukkuba kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Inni biraa akkasumas qaama saalaa vaayirasiin kun qaama saalaa dhiiraa irrattis kaanserii kana fiduu danda'a jechuudha. Inni biraa qaalumta hormaataa irratti yookiin godaannisa yeroo dheeraaf turu miidhaa geessisuu danda'a. Egaa asirratti wanti beekuu qabaattan dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban miidhaa isaan geessisanis mallattoon inni isaan agarsiisanis qaama saalaa qofa irratti kan dhaabbatu miti. Akkumas yeroodhaaf qaama keenya akkaataan namni tokko dhibeen quunnamtii saalaatti dhufu qaama saalaatiin ta'uu danda'a. Garuu dhiigaatti qubataniin booda gara dhiigaatiinis gara garaagaraatiin qaama keenya gara biraa jiranitti tamsa'uu danda'u jechuudha dhibeewwan kun. Yaa ta'uti malee tokko naannoo isaatti dhiibbaa gochuu danda'u. Inni biraa immoo tamsa'iinsa isaa gara biraatti godhee dhiibbaa garaagaraa miidhaa garaagaraa irraa geessisuu danda'a. Inni biraa yeroo haati ulfaa tokko dhibee quunnamtii saalaatiin kan qabdu ta'e dhibeeleen tokko haadha irraa gara daa'imaatti darbuudhaan infekshinii daa'ima keessatti uumuu danda'u jechuudha. Infekshinii daa'ima irratti uumuu danda'u. Kunis karaa sadiin ta'uu danda'a. Daa'imti tokko gadaamessa keessa seenu daa'imti tokko yoo dhalattu ulaa gadaamessaa darbee yookiin fi qaama saalaa isa gadi keessa yommuu dabartu yoo infekshinii kan qabu ta'e qaamonni kunniin yeroo baatu qaama kana gara funyaanis afaanis fudhachuu dandeessi jechuudha. Yeroo kan infekshinii erga dhalateen booda daa'imti tokko somba isheetii irratti fi akkasuma qaamota biraatti irratti tamsa'ee irratti uumuu danda'a jechuudha. Inni biraa osoo gadaamessa keessa jirtu daa'imtituun dhibeen kun haadha irraa gara isheetti darbuu danda'a. Inni biraa erga dhalateen booda haati tokko gara harmaatiin gara harnan harmarraa argamuun daa'ima isaatti darbuu danda'a jechuudha. Egaa daa'imti kun infekshinii kanaan qaamtee xaxaawwan garaagaraatiin saaxilamuu dandeechi. Tokkoffaa daa'imti dhalatu kun ulfaatinni ishii hir'achuu danda'a yookiin ulfaatinni ishii hanga xiqqaa baay'ee xiqqaa ta'e jiraachuudhaaf baay'ee kan nama rakkisu ta'uu danda'a jechuudha. Yommuu immoo inni biraa immoo daa'imti takka umriin ishii osoo hin gahin yookiin daa'imti tokko kan dhalatu akkuma beekamu ji'a 9 booda kan ta'u ta'e inni kun immoo ji'a 6, ji'a 7, ji'a 8 kanaan gaditti akka dhaltu gochuu danda'a jechuudha dhibeewwan kunniin jechuudha. Inni biraa daa'imti tokko qaama hir'ina akka qabattu yookiin qaama sirrii ta'an qabattee akka uumamu ta'uu danda'a jechuudha. Dhibeewwan kun gara haadhaa umrii gara haadhaa irraa gara gadaamessa keessatti yeroo daa'imni uumama qaamota garaagaraa sun akka sirrii ta'een uumamne gochuudhaan qaamni sun sirrii akka hin taane fi dalagaa sirrii akka hin taane daa'imman irratti hanqina qaamaa sirrii hin taane uumuu danda'a jechuudha. Inni biraa daa'imni tokko erga dhalatee yookiin yeruma sana akka du'u yookiin immoo gadaamaa keessattis akka du'u gochuu danda'a jechuudha. Kana hundumaa jennee jirra. Haga tokko isin hubattan jennee yaadna dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban karamiin akka darban karamiin akka ofirraa akka ittisuu dandeenyu isinitti himnee jira. Dhumarratti yaalli isaa maali? Akka yeroo kamimmoo mana yaalaa dhaquu qabna. Egaa asirratti wanti beekuu dandeessan dhibeewwan tokko guutumaan guututti qaama keenyarraa yaala yeroodhaan kan argannu ta'e osoo xaxaa tokkos nurratti hin geessisin fayyuu dandeenya. Dhibeewwan kaawwan immoo hir'isuu xaxaawwan isaan fidan hir'isuu dandeenya akkasumas mallattoolee isaan agarsiisuu danda'an xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo jalqaba irratti mana yaalaa dhaquu qabna jechuudha. Faayidaan dafanii yookiin yeroodhaan yaalamuu dhukkuboota dhibeelee quunnamtii saalaatiin daddarbanii kan tokko xaxaalee yookiin komplikeeshinii dhibeelee kan wajjin wal qabatan fakkeenyaaf kanneen dhala dhabuu jennee jirra. Akkasumas immoo dhibeewwan kun gara daa'immaniitti darbu kanneen kana yoo yeroodhaan kan yaalamnu kan hambisuu dandeenya jechuudha. Kana yeroodhaan yoo kan yaalamnu kan hambisuu dandeenya. Akkasumas immoo qaama keenyarras miidhaa gahu hambisuu dandeenya. Qaamota keenya kan amma jenneera qaamota saalaas ta'uu danda'a. Qaamota saalaa biraatirrallee akka miidhaa irra hin geenye gochuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo nurra dhukkubbiin wanti garaagaraa miidhaa garaagaraatiif akka hin saaxilamne gochuu danda'a jechuudha. Inni biraa hiriyyaa keenya quunnamtii saalaa wajjin hojjennuuf yookiin gaa'ela abbaa manaas haadha manaas ta'uu dandeenya. Namoota hiriyyaa quunnamtii saalaa wajjin raawwan dhukkuboota kana akka hin daddabarsineef nu gargaaraa jechuudha. Namni tokko dhukkuba yaala kan argatu ta'e inni biraa hiriyyaan isaa sunis yaala dhukkuba hiriyyaa isaa irratti yaala dhukkuba kana dabarsuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa dhumarra
Dhibii kanarraas dhibiilee kanarraa tokkorraa guutummaaf fayyuun hin danda'ama. Kanaaf yeroodhaan kan yaalamnu ta'e oduu xaxaa guddaa yookiin komplikeeshinii hamaa isaa nurraa hin geessin yeroodhaan yaala arganne dhukkuba sanarraa bilisa ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo gisee yaalamne yeroodhaan yoo yaalamne komplikeeshinii fi xaxaawwan kanneen wal qabatee dhufuurraa bilisa ta'uu dandeenya. Kanaaf yeroo namni tokko mallattoo irratti arge dafee mana yaalaa deemuu qaba. Agarsiisuu baachuu danda'u. Asirratti yoo mana yaalaa deemnu namni tokko mallattoo dhibeewwan quunnamtii saalaatiin qabamuu danda'a. Garuu mallattoo isaan agarsiisuu baachuu danda'a. Kanaaf yeroo kan mana yaalaa deemnu asirratti wanti isin beekuu qabdan namni tokko dhibeewwan quunnamtii saalaatiin qabamee mallattoolee agarsiisuu baachuu danda'a. Kanaaf yeroo kan mana yaalaa akka deemuu danda'u isinitti himnaa jira. Tokkoffaa namoonni jechuudha isinis ta'e namni biraa yoo quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne akkasumas namoota hin beekne wajjin yoo kan raawwatu ta'e akkasumas namoonni sun isaan wajjin raawwatan sun maalummaa nama sanii kan hin beekne ta'e yeroo dhiyoo keessatti akkasumas immoo gudeeddiidhaan akkasumas araada garagaraa alkoolii ta'uu danda'a aroodoota garagaraa danda'uu danda'a. Kanaan akkasumas immoo dhiibbaa hiriyaatiin ta'uu danda'a. Quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne erga raawwataniin booda yeroo dhiyoo keessatti mana yaalaa deemanii qoratamuu qabu jechuudha. Yeroo dhiyoo keessatti akkasumas immoo yeroo dhiyoo keessatti yoo mana yaalaa kan deeman qorichi osoo dhukkubni sun isaan hin qabnes ofirraa ittisuu danda'u. Lama immoo yeroodhaan dhukkuba san qabamuu isaanii baranii maal gochuu danda'u yaala argachuu danda'u. Kanaaf xaxaawwan dhibeewwan quunnamtii saalaatiin daddarban irraa of qusachuu akka hin qabne akka hin miidhamne gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf yeroo kan quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne yoo raawwatan jira ta'e mana yaalaa dhaqu. Inni biraa yoo akka carraa ta'e madaa nama tokko yookiin dhiiga nama tokko qaama keenya kan wal tuttuqu ta'e dhangala'aa qaama nama biraa keessaa ba'uun kan wal tuttuqu ta'e yeroodhaan yoo mana yaalaa deemne qoratamuu qabna jechuudha. Yeroodhaan yaala argachuu dandeenya jechuudha. Isa kana beekuu qabna. Inni biraa mallattooleen amma jennu kun yoo kan nurratti mul'atan ta'e dafnee mana yaalaa deemuu qabna. Egaa walumaa galatti egaa namni tokko shakkiidhaan erga quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne raawwatee boodas ta'e akkasumas mallattooleen dhibee quunnamtii saalaatiin mul'atan kun erga irratti mul'atee booda kallattiidhaan gara mana yaalaa deemuu qabaa jechuudha. Yeroo tokko darbee namoonni dhukkuba kana quunnamtii saalaatiin darbee kana qaban yeroo tokko ogeessa aadaa bira deemuu filatu jechuudha. Yeroo ogeessa aadaa bira deemanii wanta erga dhibeen kun ogeessi aadaa kun wantoota garaagaraa gochuudhaan dhibeen kun akka itti hammaatu erga ta'ee booda fi xaxaawwan akkasumas komplikeeshiniiwwan garaagaraa erga uume akka kanaan dura isinitti himne san komplikeeshiniiwwan xaxaawwan san erga uume booda gara mana yaalaatti deemaa jechuudha. Kanarraas of qusachuu qabdu jechuudha. Kallattiidhaan mana yaalaa deemuu qabdu jechuudha. Mana yaalaa keessa qorsis yaalli akka salphaatti argachuu waan dandeessaniif kanaaf wanti gara ogeessa aadaattis hin deemsisan jiru jechuudha. Qorichi waan jiruuf jechuudha. Inni biraa jaalalleewwan fi akkasumas haadha manaa fi abbaa manaa yoo taatan namni tokko yoo qabaate namni tokko yaalamuu qofti gahaa waan hin taaneef abbaa manaa keessanis yookiin haadha manaa keessanis wajjin mari'attanii kanarratti wajjin mariidhaan ogeessa fayyaatis yookiin dabalatanii mariidhaan isin lachuu yaalamuu qabdu jechuudha. Jaalalleewwanis ta'e haadha manaa waan nama tokko irratti argame nama biraa wajjinis qabaachuu mala waan ta'eef kana mariidhaan isin lachuu yaalamuu qabdu jechuudha. Kuni faayidaa tokko isiniif mataa keessaniif fi akkasumas immoo hiriyaa keessaniif qaba. Tokkoffaa isin yaalamuu qofti gahaa miti. Yoo isin yaalamtanii fayyadamtanillee hiriyaan keessan yookiin haati manaa abbaan manaa keessan dhukkuba kana qaba ta'e gara keessanitti deebi'ee lammatas isin qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf hiriyaa jaalallee keessan yaalchisuu qabdu jechuudha. Sanaan erga ofii keessanii yaalamtan inni biraa ogeessaa fi ajaja ogeessi fayyaa ajaja isin kennuu fi akkasumas wanta isin godhaa isin jedhe gochuu qabdu jechuudha. Tokko ofaa irratti qorichoota ogeessa fayyaatiin isin kennan hangam akka fudhachuu qabdan guyyaa meeqan akka fudhachuu qabdan akkasumas immoo yoo ta'e maal gochuu akka qabdanis akkaataa ogeessi jaalaa isin ajajin fudhachuu qabdu jechuudha. Egaa akkas gootanii booda guyyaa
guyyaa muraasaaf yookiin haga guyyaa murtaa'e isin ogeessi fayyaa isin ajaje mallattooleen kun yeroo dheeraadhaaf kan isinitti furuu dide yookiin dhukkubni kun kan isiniif irraa fooyyamne ta'e deebitanii ogeessa fayyaa wajjin mari'attanii yeroo kanatti ogeessi fayyaa kun yookiin qoricha biraaf yookiin yaala biraatis isinii kennuu danda'a waan ta'eef yeroo kanas deebitanii wajjin mari'attanii yaala lammataas argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkas gochuu qabdu jechuudha. Inni biraa erga walqunnamtii dhibeewwan walqunnamtii saalaa kanaan yaalamtaniin booda erga fayyitaniin booda kanaaf fuulduraattiifis wanta dhibeewwan kun isin qabu waan danda'aniif yeroo hundumaa of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Dhibeelee walqunnamtii saalaatiin darbaniif wanti caalaan dhibee kana yaalamuu caalaa irraa of eeguun baay'ee murteessaa waan ta'eef warri qabamtanii fayyitanillee akkasumas warri hin qabamnes dhibee kanarraa of akka qusattan akka of eegdan isiniin jenna. Kanaaf immoo akkaataa amma kanaan dura itti sasaasinitti san keessaa akka filannoo keessaniif akka isin mijatutti itti fayyadamuu dandeechuu. Har'aaf kan isinii qabanne kanuma mata dureen nu qabanne dhiyaanne baay'ee bal'aadha. Akka dandeenyuun gabaabsinee isin dhiyeessuuf yaallee jirra. Yeroo biraa dhukkuba akka coftoo, fantoo fi kanneen birootis dhukkuba walqunnamtii saalaatiin daddarban tokko tokkootiin waan sirriitti ifa isinii galuu qaba jenne isarratti qabannee isinii dhumnaa. Nu eeggadhaa. Fayyaan uummata keenyaaf galatoomaa.